Sister waan nyaatan maaliif maal qabda? Firfirii, kirkirii, bayyaanati, tibsii, paastaa, ruuza, makroonii, qayyootii. Dhaabinurra BBC oduu maal lakkaa ooltaami akka nama mana baankii hojjetutti xiqqaaraan jalqabdu shiiroon ni hirti. Ni jirti. Shiiroo nyaata takka nama lamaaf bismilla jii fidi nyaatuma hanga kanaa hoo shayxaana nutti na feerini. Khayraati. Shayxaan ammaan kana tibsii fi lama nama tokko hojii nyaatee dhufe. Waa shiroo isin hojii nyaatu kumii kumattar. Aboo saayiboo shuroon tamanattu lubbuun baaftee ati hoteelattis shuruun monoo ejijja gaggag. Aboo dhamaa jezba shuuruun tamanaa sanii miti kokorsa tangisee kokorsaan garagalchanii kokorsaa jidduutti dhiisan. Istoofurullaa jettu sanii miti shuuruun taataraati tuni. Banji. Mureeksi bos. Mala zeenaa yoo obboleessi Dabratsiyoon Dabre Misaa'el gaafa shufeera ture san maaliif dargaggoota rifeensa magarsuu dhorka? Matiineeksi biroomaan dubbiin siif hin galle inni rifeensa isaa hoogganuu dadhabee mataansaa iskoolaarshiipii kutee bara. Iskiriinshuut ta'ee beeytaami namni distii keessa nyaatulleen areedan baasu walleenni mataan distii keessa kufee bara kanaaf abza qulloo kana amsaan hamushta isaa godhu. Matiineeksi biroomaan ergaan biyya alaa dhaqee dhufee booda namni barchaa fidiin dhiigana dhaabe Itoo telekoom kaniin qarshii kuma guuttadhu hafteen herrega keessanii gahaa miti. Herrega dabalataa guuttadhaa jetti isii yookaan diyaasporaa ta'e maaltu itti hime? Mureeksi bos waan over for diaspora gaafaati biyya alaatii dhufuuf airpleenii yaabbattu saniin bilbila kee bilbilee dadhabnaan itti hoteelii irra dawwalee kabajamoo maamila keenya maal si gargaara naan jennaan saayibni kiyya tokko kan ganamaan kana airpleenii yaabbate eessa geejjeeni wallee hoggaasan dhageeni. Boon naashinaal paarku bosona mataa keetirraa kana eessaan seenan? Mataa kee kana gubbaan seenanii iskiriin tajii mataa taabileeta laayidaa deddeemtu. Maal jette matee mataa malee hin jirre hin jirticha mataa qincaabii dubbiin hin barbaadini asinirraa dhaabe khalaas. Maal jette darsaa afaan borsaa kan mataa nyaate diistii fi kokorsaa. Mureeksi bos maaliif akkatti aartee fuula bachiiftee deeyita yoo aarte huccuu si gubata jireenya kaqaala yookaan huccuu bitachuu dhiisi paantiinuu qarshii 200. Matiineeksi biroomaan jireenyuma akka fooqii burjii khaliifaatti samii keessa deemu kanaatu na aarse. Mee biroo kiyya qarshii 200 naaf kenni waanumaarraan tana. Mureeksi bos antiyyaa fuliqii namaa gureettiin namni taa'insaa fi dhaabbata naqutee kula alaan xiqqoo lafee mana keessa taa'ee qamaa oola. Elloo saayiboo kanaaf maaksii qaattee magaalaa keessa deemta akka warri liqqii sirraa qabu. Aboo konnaa kenni jee sin bubbunneef.